Obboleettiin teenya takka Munaa ani mana seera qabeessa qabaa ofirratti ijaaree jira lafti kiyya seera qabeessa garuu immoo onlaayinii irra oolchinaan jedhanii jette obboleettiin tiyya tuni. Okay, gaafii bareedaa gaafatti. Gaafilee akkanaa kana wantoota biyya keessa jiran gaafadha sirriitti. Isin fayyada. Namni biyya namaa keessa jiru, namni biyya ambaa jiru garaagarummaa qaba. Wantoota isin barbaachisan yoo na gaafattan bakka seene wanna jiru jechuudha. Ifaan bilisatti ifa isinii godha. Inshallah biiznillah. Garuu isinii mootuyyuu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii isin jajja. Anillee nagaa kooti alhamdulillah galata rabbi. Egaa akkuma beekamutti viidiyoo keenya like gochaa jirtanii, share gochaa jirtanii, ijoolleen hedduun keessan dhuftanii abshir Munaa jajjabaadhu si cinaa jirra. Wallahi hedduu takkanaa galatuma baay'ee tokko isin galateeffadha. Obboleeyyan kee isinillee dhugaa rabbii dubbachuuf galata guddaa na biraa qabdu. Jabina bar namni waa namaa godhu odoon taanetti namni humna namaaf ta'a. Waan hojjetan tokko irratti abshir namaan jedhanii duuba yoo waa jiraatan namni ni jabaata. Mirqaansan hojjeta, gammachuudhaan hojjeta. Obboleeyyan tee warroonni dhuftanii keessan na dubbiftan tokko keessa maqaa dha'uu hin danda'u. Garuu baay'ee naa galatooma itti takkanaa galatooma ulfaadha isinii jechuu barbaada. Gara gaafii kiyyaatti gaafii mucaan gaafatteetti isin dabarsaa isinii deebisachuudha. Obboleettiin keenya kun akka jettee ani mana seera qabeessa qaba. Manni kiyya seera qabeessa. Garuu immoo mana kana onlaayinii irra oolchinaan jedhanii ani immoo onlaayinii irra oolchine ofii itti ijaaraa jira ofii hin xumurre. Obboleettii ya rabbiin keessa si haa bulchu tokkoffaa wallahi rabbiin keessa si haa bulfatu. Gaafii akkanaa kana gaafii ijoo kana gaafadha. Maaliif amma isin kun gaafii bareedduu gaafatte. Gaafiin isin gaafatte kun immoo gaafii faayidaa guddaa isinii ta'u. Isin fayyada. Wantoonni akkana kun isin fayyada. Kanaaf jechuudha obboleettii ya viidiyoo kana sirriitti caqafadhu jechuudha. Kabirallee sirriidha mana kee onlaayinii irra oolchuu dirqama. Yoo onlaayinii irra oolchine namoonni biraa dhufaniitiin asumaan dhufanii kaartaa biraa irratti baasan. Gaaf onlaayinii irra oole jechuun waan akka rakkoo takka hin qabu. Mootummaan beeke manni kee kun ammallee seera qaba. Seera jara waan jiruuf dirqama tokkoffaa maal gochuu qabda? Gibira gabbaruu qabda. Gibirri isaa gabbaramaadha jettee addaan baaftee kuni amma dhimma si laallatu garuu si laallata maatii kee laallata. Maatiin kee kun gibirri isaa gabbaree amma mootu bara 2017 keessa gibirri dabalaa jira. Yoo dura ofirraa hin gabbarin taatama gibira itti gabbartee fixxee gabbartee mana kee onlaayinii irra oolchuu qabda. Qabalee dhayitee qabalee isaan amma waajjira dhayita waajjira sayyoo dhayitee mana kee onlaayinii irra naa oolchaataani ergasii mootuyyuu gibira qaba gabbaramee waggaa meeqan gabbarin waggaa meeqummoo ofirraa qaba. Gibira san ka waggaa dheeralleetu jira. Takkeen afaan amma bara dheengaddaa ka waggaa 4 gabbare. Garuu bara dheengaddaa barana ture. Barana mootuyyuu gibirri dabalee jira. Sirriitti dachaadhaan dabale jechuudha waan bara dheengaddaa ture. Gibira kana anastaayaan gabbarre maatimatu gabbara jechuudha. Wata citeettaa maatiitu gabbare. Gibira kana gabbarsiistee kaatee mana kee kana onlaayinii irra ni oolcha. Himmootu yoo jarri onlaayinii irra siin oolchinuu jedhanii kasi didan taate iyyannoo kee galfatta. Sababa maaliitiin manni kee onlaayinii irra ooluu dida? Maaliif? Gibira taa'u itti gabbaraa jira. Seera qaba. Erga seera qabaatee mootu manni kee kun gabbaramuu qaba. Kana maatiin kee hordofee wannoo dhaqee jechuudha. Qabalee dhaqee waajjira dhaqee adaamaa keessa ka jiraatu ta'ellee asiin jechuudha. Dhayite waajjira san dhayite seerumaan gaafatte jechuudha. Gaaf seeran gaafattee jettee mana kee kana waraqaa ragaa qabaattee dokumentii isaa guutuutti qabaatu qabda. Waan ulaagaalee mana kana ilaallatu fakkeenyaaf mana ijaarsaaf waraqaa eenyummaatu si barbaachisa. Waraqaa eenyummaa sanillee qabaachuu qabda. Ragaan jiraachuu qabu waraqaa san sii kennamu jechuudha. Mana tokko ijaaru mana seera qabu ijaaru waraqaatu barbaachisa. Waraqaa ijaarsaa sii kennanii isallee qabatta. Dokumentii kee hundumaa waraqaa kee. Inni kun ilaala onlaayinii irra oolini ka biraa dhufee sirratti wannoo baasa jechuudha. Pilaanii biraa baasa. Yoo onlaayinii irra oolchine amma fakkeenyaaf namoonni seera hin jiran warri seera qaban hundi isaaniitu onlaayinii irra jira jechuudha. Onlaayinii irra jiraatin immoo namni biraa fideetiniin gara ofiitiitti zoorsee maallaqa guddaa gannaqe lafa yeroo ammaan beektan akka itti ibiddatan
ibidda jechuudha lafti amma namni biraa mallaqa guddaa gannaqee gara ofiitii soorsuuf waan akkasii san gibira irratti gabbaruu danda'a. Adaamaa keessa odoon taane amma naannoo dheeraa keessatti wantoota akkanaatu baay'ataa beeka. Keessattuu ijoolleen dheeraa jirtan, ijoolleen mana dheeraa qabdan dirqama mana keessan onlaayinii irra oolchuu qabdu mana seera qabe taatan. Yoo onlaayinii irra oolchin dheeraa keessatti sirriitti of eeggannoo cimaa gochuu qabdan. Maaliif irrumatti fidee gabbarama waan isin ajaa'ibu. Namni fidee mallaquma wanta godhe irratti wanna isaa sana agartanii kaartaa isaa san jijjiirachuuf. Adaamaa keessatti immoo wanni akkasii hin jiru. Seera qaba taanaan seera qaba. Ati ulaagaalee kee guuttattee dirqama mootu oolteelleen buliin obboleettii keessatti hima. Ooltee sekondii takkan buliin mana kee onlaayinii gubbaa oolfadhu. Hamma feete mallaqa ganneeqxee mana kee onlaayinii gubbaa oolchuu qabda. Gaaf mana kee onlaayinii gubbaa oolchite waggaa haga feetee taa'e. Gibira itti gabbarta haga feetoota abbaan fedhe sirratti gibira wanna baasuu hin danda'u. Kanaaf dirqama si barbaachisa. Gaafii bareedaa gaafatte obboleettii tiyya. Si qofaaf miti namoota hundaaf faayidaa guddaa qaba. Onlaayiniin immoo onlaayinii jechuun mootummaan beekee waa hunda fakkeenya onlaayinii jechuun gaafa onlaayinii galchita bishaan onlaayinii galchita ifaa onlaayinii galchita si fayyada kun. Maaliif wanni keessun ergamanni keessun onlaayinii irra oolee waa hunda mootu onlaayinii irra oolfachuun baay'ee bareedaadha. Amma biyya keenyallee akkuma biyya ambaasiitti fayyadamaa jiran Sinigalee onlaayinii mootuyyuu baqqaachuu wanni mootummaan beekee itti amanamaadha. Wanni shakkitu hin jiru. Nama kaartaa pilaanii irratti baasa jechaan waa'ee manaati irratti hin jiru. Garuu yeroo ammaatii fi duraanii garagara lafti ibidda ta'e. Namni miliyoona gannaqee bari lafa seera qabeessa qabu tokko baafata si haa galu. Miliyoona gannaqee maaliif lafti hin argamu? Lafti seera qabeessa qabu hin argamu. Amma waa hunduu biyya keessatti wanni jijjiiramni akka duraatiif amma garagarummaa waan ta'eef kanaaf jabaadhu tattaafadhu inshaallah. Rabbiin haqa keellee lafan balleessini bakka yaadde hunduma keessanuu bakka yaadde Rabbiin isinii haa ga'u. Jajjabaadhaa obboleeyyantii qaalii wantoota akkana gaafadha. Maaltu hin jirre maaltu jira ka jedhus gaafadha. Kuni waan das nama jedhu jechuudha wallahi. Isin amma gaafii sammuu meeqa itti cinqamaa turte gaafii waggaa meeqa itti yaadaa turte. Gaafatte jechuudha obboleeyyan. Garuu moor tursiisuun qaban wallahi tursiisuun qaban. Odeeffannoo garagarallee dirqama fuudhuun keessaa amma namoota biyya keessa jiranii dirqama fuudhuun keessaa. Ila qabaadhus ila dhabis qabaatullee dhabdullee odeeffannoo biyya keessaa foormeeshina fuudhuun bareeda. Nuti immoo viidiyoo babbareedaa isaanii hojjanna inshaallah jechuudha. Asii waan isiniin jechuu barbaadu ijoolleen majlis arabiyaa soofarraa akkasuma meeshaalee mana keessaa bitachuu barbaadan maatii keessan surprise gochuu barbaadan jaalallee keessanillee akkasuma surprise gochuu barbaadan aloo jedha waa tokko rakkoon hin jirtu. Ani isiniif heeyyamamtuudha. Amma wantoonni tokko isin barsiisu inshaallah gara fuulduraatti namoonni viidiyoo kana dhageeffadha. Dhiifama garuu namoonni jaalallee qabdan dhageeffadha barumsa isinii ta'a. Namoonni jaalallee qabaattanii abbaa manaas qabaattanii surprise gochuudhaan nama san gammachiisuudhaaf yaale. Maaliif yoo jette nama san viidiyoo kana hojjannee gaaf surprise isinii goonee haadhaaf abbaa keetillee gaaf gammachiisu yoo mana dhaqeettanis mana isinii dhaqna. Gaafa kana jechuudha obboleeyyan kiyya bara san yaadannoo siif ta'a. Haati kee akkam akka gammadu, abbaan kee akkam akka gammadu, jaalalleen kee akkam akka gammadu, obboleettiin kee akkam akka gammadu viidiyoo santu sii ta'a. Viidiyoo hojjetamee sii taa'u sun seenaa yoomuu dagatamne. Ijoolleen tokko amma zim jedhanii jaalallee keenya jedhanii mallaqa gara qilleensati ittiin argin surprise godhu waan isa gammachiisu godhiif namni sun gammachuun keessa isaatiin si jaallata. Dhugaa rabbi dubbachuu si jaallata si amana gaafate miidiyaa irratti nama kana waan akkana waan isarraa mul'atu. Abbaa manaa keetillee yaadannoodhaa beeke akka laayyootti akka salphaatti ilaalina. Bara kana keessa hiriyaa kiyyaaf bara san keessa ijoollee keessis yaadachiisuu dandeetta. Kuni wantoota akkanaa kana hojjechuuf zim jettanii mallaqa qofa awwaal waloon taane wanta yaadannoo borusii ta'u wanta faayidaa qabu wanta ilmaan keetillee innillee jaalala si amma namni fageenarraa gaafa wal jaalate dhugaa dubbachuuf hir'inatu jidduutti dhufaa deema. Hir'inni dhufu kuni maal isinitti fakkaate duubumatti deema
hin ta'u. Kunillee barumsa isinii ta'a. Qabadhaati maatii keessanillee surprise gochuu keessattuu haadhaaf abbaa kee obboleettii kee jaalatu obboleessi kee jaalatu yeroo tokko surprise gochuu baay'ee bareedaadha. Maaliif gammachuu isaanitti dhagama. Siifis immoo tuyyuu wanna dhoysiti akka itti gootu ragaa viidiyoon hojjetamee yaadannoo sii ta'a. Bara san hin laalta viidiyoo san jechuudha. Hammam maatiin kee gammada. Hammam jaalalleen kee gammada. Hammam abbaan manaa kee gammada. Wantoota akkanaa kanallee hojjechuuf ani qophooftuudha isiniin jechuu barbaada. Kanaaf wanni isiniin jechuu barbaadu jabaadha. Bitaa mirgalleen gaafii barbaadan gaafadha. Ani isinii of qopheesseen jira. Isiniin jechuu barbaada. Ijoollee waa'ee meeshaalee gaggaafattan hin jirtanii inshaallah imee irratti isin hojjedha gaafan tokko ilaalee waa'ee amma isiniin jedhe kana mootiyyuu jabaadhaatti yaada. Isiniin jechuu barbaada. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.